السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتو تافير دكتور يوم دقيقة سنو بكم جرتني السلام من خي يسم برنا فاجو سنجة إن شاء الله تعالى أرلي فيديو أجائبا فيديو نملا تنهدو نما دين كسيفتو كبدة تنجرا أكو ما توم بنايلا قبة تلالتن يخانو فوتو بوستر مكا قبة خطبة قبة تلالتن نموتن غري غري خيادة كسيف فرتني جرا نشيدا هارا ومو ولا هارا وابافمه فوتو كدير مرتو simale hoggaan fayyadamee kaayu namootan garii garii khadiir martuu sa'an walumaan itti ilaalla dhiiroo dubbiin khadiir immoo nashiidaadhaa waan jedhamu waliin itti ilaalla riyakshin ajaa'ibaatiin qabadhee dhufe jechuu barbaadeeti daawwattootaa fi hordoftoota kiyya nashiidaalee amma gartee munshidoonni keenya baasaa jiru nashiidaa gartee kilaaskaala muuziqaadhaan baasaa jiran kana yoonii fi uummata biraan gahan munshidoonni keenya kun yoonii fi baasanii uummata biraan gahan ummanni keenya maal jaaniin beektaa naasii ma dhage hay muuziqaa qaba haraami shayxaana kun muuziqaa wajji waladda saami yusuf dhageeffatan saami yusuf muuziqaa malee takkaa dalagee hin beeku maahirzeen dhageeffatan maahirzeen muuziqaa malee dalagee hin beeku hamuud alqadarii dhageeffatan qoy warri arabaa kun yoo muuziqaan baasaniis halaali waan afaan arabaa taateef yaada kanaa tokko uummata keenya keessa jira gaafaan dhiyoodhaa gaafaan hangartee nashiidaa muuziqaan baasuun umaara koon qabu jedhee an haasawee ture takka haraami alla kun shayni sheekh akkami walleen halaali ja'a maarreen halaali ja'a ja'aniititi faatee bintii islaamii fi gartee muummadoo fi yuuyyaan gartee asirratti ol ba'ee waan fedhe jee ture garuu an irran kaa'anne akkanuma laalala akkanuma laaleetiin firraa bira kutee akkanuma laaleetiin xaaxaa jee ichi kutee bira kutee jechuudha yaada isaanii jala deemne silaa yaada isaanii jala deeme har'aan tana lafa maxxanee akka hillee bilchaadheetiin jira jechuudha akka nama takkaa walleen dhageeffatiniif godhan akka nama takkaa كعبة ولا كابك حجي قولوا دافع كعبة ولا كعمري ساقوتو تا وديمو كنا متكان دلويني خجبدو ولا قلانا قارمسا هندين الله لف شاينان الله لف يودو مننا ما أوروموتو لا لف قرومو كنا متكا قرتي موسيقان أجي فني كل همزة شيء جاب رتيف قولوا بربادن خجبدو صومنا قفنا شيدا موسيقى سنو أجي فتا تا أورومو قافا باتم موسيقى حرام جي دور سورة دولا جتشو ولي قال لبا أمتا كنا خناجرة nashiidaa muuziqaadhaan dalagamte hedduu nama gammachiiftu qabadheetiin isinii dhufe gama kiyyaan nashiidaa muuziqaadhaan dalagamtu laa ba'sa fi rakkoon qabu hamzaan ammoo walleen gartee mudhii dhalaatii fi dabbaa dhalaatii fi morma dhalaa faarsitu tamiila burcuqqoo ji'aan qabee sii fidaa ozoonaa taate samirrattiin footoo tee haasaa warra juusan halaal hin jenneen san akka haraam taate anaa mi daa'imman kiyya xixiqqaanuu ni beekanii jechuudha ijoolleen tiyya. Tanaaf daawwattootaa fi hordoftoota kiyya ummata insaan malakiyyiif godhu jechuudha ummanni Oromoodha. Ummata artii isaanii lafatti hin gammaxxanuu fadhu. Artii Arabaa tana gartee yoo afaan Arabaatiin dubbatte bakka ati rabbuma biraa dhuftee usisaan. Warra gartee hogaanii fi daliila si godhatu bar sheekhe baluu kas jee isin jaan rabbii jeen jaan jechuu beekumsatti hin qaban tanaaf jaan irra laalu. Tanaafuu nashiidaa muuziqaa ta'a ajaa'ibaatiin qabadhee dhufe eenyu akka baasee fi simale jetti namootan garii garii wallee warri je'es ni jira adda walumaan laallamee maal akka isiin taate dhiiroo khadiir martuutu baase moo eenyu baase waan jettus gartee namootan garii garii akkana ja'anii haasawaanis ni jira jechuun dhaga'ee jira. Daawwattootaa fi hordoftoota kiyya san duratti garuu dirqama tokko kan obbolummaatiif kan sabummaa kaniin bahadhu malee bira hin kunneetu jira. Obboleeyyan keenya kan biyya Saawud Arabiyaa keessatti hidhaa jiru keessaafuu warra daa'ima wajji hidhameetu jira. Warra achi keessatti dhukkubsachaa jirutu jira. Kan nuti hin beekne kan Rabbiin qofti hin beeku. Isaaniif akka du'aa gootanii hin barbaada. Addunyaa irratti lallabne obboleeyyan addunyaan yoo Rabbi gartee addunyuma tanaahuu nu dhageessisee dirmadhaaf je'en malee hin taatu dubbiin. Dubbiin Rabbi harka jirti anaa isinii hima. Wallaahi. Hiriira wayii keessatti faranjii wahii kana jette la maaliif akkas jetteennaan ummata yeroo takka maal ja'an seeta daawun abiyyi ja'a yeroo takka sappoort goona abiyyi loof jechuun ati dubbiin ummata keenyaa kun ni dhibde dubbiin ummata keenyaa kun faranjii ni dhibde tanaafuu dubbiin rabbii qofan dhibne
gama rabbi haa deebinu wanni inni isiniin jedhu mee na wajji ilaalaa viidiyoo tana obboleeyya waan biraa takka tan inni isiniin jedhu hin qabu dura na wajji ilaalaa achi booda waan jennu jennee karaa nashiidaa dabarraa jechuudha. Hartoonni itti dabarsu jira la. Balaataa gubbaa rafna uffata ofirraa qabnu ofirraa baasinati. Wallaahi ilmaan namaa dhufu jira gaara kun hundi immoo namaati. Balaataa gubbarra jirti jechuudha. Sheer waliif godhaame. Sheer godhaame. Inshallah. Kitaayoo darga bilbila kiyyanarraa fuudha. Akkasitti gaamee kanuma viidiyoo matana sheer waliif godhaadha. Godhaa akkasitti nagaan turaadha. Haga mana ijoolleen akkana lallabdee iyyitu tun oowwarraa akkana iyyiti yaa obboleeyyan. Naaf ati yoo nutti oowwarraan tana waan oowwitu takka waan qabbanoytu godhachuu dandeenya. Mee maal godhuu dandeenyaaf? Rabbii tokkicha lallabu firdi beetii rabbii dhaabbachuudha. Firdi beetii rabbii haa dhaabbannuufi mee na hojii oofaa. Wallaahi rakkoodha beekaa. Inshallah. Rabbi nagaan naa galchaa aboo azaabuma kana keessa rabbi na jirsiisu wallaahi. Inshallah azaabuma kana keessa rabbi. Ilmaanii fi lafa qofa waraabuu jira. Nasiin jaarinni si wayya. ففروا إلى الله جم ربي ليس أبوليا الدنيا اتليسني فرنجي ليسني عربا غافني والله سجلي أستاذ سعد علي بالي لقي فدي إممان تنقبه مال جئ حماري يودو يومان قبوليسي harree yoo duute humaan qabdu dhiisii bare nama guddaa dhukkubsataa innaan himaarri guddaa yoo du'e humaan qabu dhiisii harree guddoodha je'ee laal shoof durirraa nuutu harma murama durirraa nuu baqata durirraa nuutu namaaf gartee gabrataa durirraa nuutu ani na dhibde dubbiin tun hundi sababni isii maali if dhaba wal dhaba waa dhaba rabbi sadeen kana nurraa haa kaasu if dhaba wal dhaba waa dhaba namni if dhabe wal dhaba namni wal dhabe waa dhabaa jaan tanaaf ummata mana hidhaa jiru guutumaan guututti awwanin isinin jedhu ta ustaad Sa'ad Aliyyi qabadheetiin dhufa reaktiin irraa godhu jiraadha ni dhageessa waan inni mana hidhaa keessaa nu dabarse ustaaza keenya rabbi achi nu haa baasu nagayaan gartee osoo rakkoon isan qunnamne obboleeyyan keenya akkasi jiru hundaa'u rabbi nagayaan nu haa baasu jecha wanni inni isinidhaamu waa lama qofa ilma namaa lallabne nu jalaa callisan rabbii tokkichatti uduwadhaa dhaamsa kiyya kun dhaamsa Hamzaa Shee Jaabir wuduwadhaa rakaa lama salaata sujuuda keessatti obboleeyyan keenyaaf du'aa godhaa wanni biraa takkan jirtu. Mee firdi beetiin namaa nu diddee ta rabbi yaadaynu. Tanaan isinii dhaama kallattumaan gaa. Akka isin gaddi tan abdiin qaba du'aa yemmuu akka godhuuf hin daganne tanumaa fi tana keessa ammas tanumaa fi tana keessa aartii ofiitis guddisuun dhaabnu. Dhawamaa dalagu jechuun. Nashiidaa obboleeyyan keenya dalagaa jiran aartii Oromoo Islaamaa tarkaanfii takka tanachi fudhachiiftu tan fuuldurachi ooftu jechuudha. Tana keessaa nashiidaa hedduu na ajaa'ibsiifte ta hedduu na dinqisiifteen qabadhee dhufe. Mee sarpiraayisuma isinitti haa taatu nashiidaan simale jetti. Simale hoggaa jettu kana dhiiroo jaalalleessaaf baanamoo haadha baanamoo biyya baanamoo maal akka baanu na waliin dhageeffattan. Obboleessa keenya obsaa suleetu nashiidaa tana dalagee nashiidaa tana please deemtanii daawwachuun dagatina guutuu isii an mummuraatiin reaktarra godhaa fida. Isin ammoo guutuu isii daawwattanii support godhu chaayinaala isaa subscribe godhuun dagatina walaa guddifnu walaa jabeessinu rakkoon amma keessa jiru tun keessaa baana gaafa san ammoo akka haareetti lafaan kaane jajjabaachaa rabbi kadhachaa haa deemnu jechuu barbaadeeti. Kallattumaan karaa nashiidaa react yookaanu yaadarra kannachuutti walii yaanaa jechuu. Ana Biya TV
Anabiyat TV. Annabiyat jechuu fadhaniitu munaaf hin gale. Okay. Wow. Wow. Akkaataan itti eegalamtee waan hedduu nama ajaa'ibsiisee nama dinqisiisu. Jechuun wanni takka tannaa mul'atu bakka tana keessatti aartiin Oromoo baakgiraawundii giriin iskiriin godhatanii giriin iskiriinii waraabuu bira dabaraa jirtiidha beeku. Walii gallee giriin iskiriin godhatanii giriin iskiriinii waraabuu bira dabaraa jirti. Waan hedduu na gammachiiserraa takka bakkaatii fi lookeeshinaa fi akkaataa kaameeraatti waraabanii fi hundinuu nama ajaa'ibsiiste jechuudha. Bakka tanaan jabaachaa jirtan giriin iskiriin duuba dhaabbatanii tuma qofa gartee bishaan tokko gajja'anii samiin faan dhuftee akkana bineensi faan fiigee waan akkasii faranjiin nama kofaltee abbaa addunyaan sabbira qoftee jirti giriin iskiriinii dhiisuu jirti ijoolleen teenya alhamdulillah nu boonsitan waan akkanaan ni gammada aartii guddata ummataatu nuuf hudhaa deemaa jechuudha. Okay, ofa malle na wajji. Tijirum bersih walin mididi finna kabi rabbi khusumatuna abdi an balle Yesus guita ho heddum Yesus badi kan birahin kabu guita bersih gadi Amballeessus hoddommeessus diliito kan biraa hin qabu goytaa barsii gadi jechaa jira. Meemma jechi kun maal waa badii qaba? Yaa Rabbi si malee nama biraa hin qabu jechaa jira. Haraami jaanii wanni irra duulaniif hin jiru jechuu barbaadeeti. Akkaataan itti waraabame immoo buskota. Maali gaa jidduu laayikiitu kaate. Kan macal jettee jabaastee nama laaltaa goe. Laayikii tuqi viidiyoo tana chaayinaala mucaatis deemi sabskiraayib godhi obsaa sulee jaa kunoo chaayinaalli isaa asirra jiru kana oofina wajji. Lafin tolu hayatni qobaaqo si waliin bareeda barri. Bakka amma gaara keessa waraabu jiru kana eegiif laal. Lafin tolu hayatni qobaaqo. Bakka tanatti kaameeraamaan wanni inni tolchuu qabu shuuf obsaan akkanatti miila kursirra kaayatee taa'u jira. Gaaddidduun kaameeraamaan obsaarra deemu jirti. Kaameeraamaaniif hin dhaamaa jira. Kaameeraamaan ofirraa eegi. Ammallee sila kaameeraan girgiri jechuu baate dasna ja'a. Ammoo sagalee bakki isaan itti waraaban sukkara abbaa. Sukkara burtukaana bakka deema bareechanii jiran sagalee bakka itti waraaban san akka bareedan waraabanii jechuun akka gurra namaatti hin ulfaanne akka gurra namaatti hin miinetti akka gurra namaatti toltutti waraabanii irraa jaaladdeetiin jira jechuun sagalee san. Bakka takkitti tana nurraa laalaa jechuun fadheeti kaameeraa akkanu jechuun gufannaan ni jira balleessaa deemuu qabne jechuun barbaadeetii beekaa. Si waliin bareeda barjireenyi koo naaf hin tolu. Wow. Naaf hin tolu. Hoggaanni jee kana shuuf magaalaan guutuun isa gadii mul'atti wanni tun baakgiraawundii miti riyaaliitiidha waan dhugaati. Lookeeshina bareedaa filate bakka tanatti akkaataan itti inni waraabee fi akkaataan itti inni isa fuudhee nama gammachiisa viidiyoo jechuudha. Bakka tanatti waan bareedaa goote oofe. Tolu hayatni qobaaqo si waliin bareeda barjireenyi koo naaf hin tolu. Hedduminaan qabadhus dhiiraa fi jaalallee hin mi'aawu barjiruun rahmaanus. Mee amma fakkeenyaaf himmi'aawu barjiruun rahmaanawu simale jechaa jira. Wallisaa tokko ka intala takka faarsu osoo hin danda'e
samii irratti maqaa kee barreessaa ka kijibu jechuudha ka yaata hirpha burcuqqooti yaata mudhii sonsaa jedhee kijib siin liqimsa faa maarreen sii taafaa jannataan sii fida faa kajuu fi yaa rabbi jiruun si malee naaf hin toltuu kajuu kana kamtu irraa haraami mi'atu laali waluma qixa haraami jechuun lubbuu ajjeesu jechuudha. Lubbuu ajjeesuu fi rabbi faarsuu nabi faarsuu yoo wal qixa taate ani tun na dhiba bakka na dhiba. Waan nabi Muhammad gartee hin dhoowwin nabi Muhammadiitu dhoowwee nabi Muhammad haala kamiin dhoowwe akkamiin dhoowwe jedhanii ilaaluun dirqama ta'a. Dawaan takka dawaadha jedhanii fudhachuu qofaa miti. Amma nabi Muhammad wallee nabi Muhammad haraami je'uun anis haraamiin jedhan ta nabi Muhammad irraa use immoo ani irraa hin usa. Nabi Muhammad irra beekee himu jechu sallallahu alaihi wasallam. Mee amma wallee akkasi dhalaa faarsituu fi wallee gartee waan biraa faarsituu fi tan rabbi faarsitu tana mee akkamiin laalta mee atummaan naa deebisime siifin dhiisa gaafii tana. Haraam jechuun nama ajjeesu jechuudha. Tunis amma haraamuma bakka jechuun dhugumatti khalaas akka nama ajjeesu sanin lakkaawamti. Gaafiidha asuma jala naa deebisa obboleessa kiyya. Tanaaf Faaxeen binti Islaam faan gartee muuziqaa fi tun takkuma bar Maayirzeen isin dhageeffatan, Saamii Yuusuf isin dhageeffatan bar, Hamuud Alqadarii isin dhageeffatan bar, Suudaanii gari faa gartee walleewun isaanii walluma Suudaanii tadhalaa faarsu tana walleen isaa waan afaan Arabaa taateef jecha. Tanaaf amalli fokkotaan akkanaa nu jalaa hafuu qaba. Ashaabul cuquulaa taanu warra aylii yaadu taanu warra gartee jecha namarraa fudhatee eenyu ijjee osoo hin jenne fiigu akkan taaneen isinit dhaammadha daawwattootaa fi hordoftoota kiyya. Ammoo deemtanii chaayinaala obsaa sulee subscribe godhuun dagatinaa. Akkasuma wal jajjabeessuu akkan daganne oofana wajji. Simale qobummaan dhagahama qobaa ta'uu badullee na waliin ta'uu baannaan jiruu waan ittiin tollee na lakkisin yaa muula qobaa kootii si. Laalamma obsaan bakka tana silaa kam godhu na lakkisin yaa muula qobaa kootii hoggaaje qobaa kootii. Dabil bakka sagalee bareedduun qalloon takka jala jiraachuu qabdi. Na lakkisin goytaa qobaa kootii baa kootii tan jettu jala osoo jiraatte natti tola ture. Malinaaf hin taatu jiruun tosin tolti sirraa fagaannaan guyyaa qalbiin na yaaddoyti jiraachuun koo ansiinii bar jiruun tootu teeti. Wow. Kilaap qalloon akkana itti tulla wanni kana itti tun gura namaattiin ulfaattu gura namaan dhukkubsitu nama harkisti ana gama kiyyaan na harkisti dasneetti dibbee gura namaa duuchitu sanillee miti. Naafin tolu hayatni qobaa koo si waliin bareeda bar jireenyi koo naafin tolu hayatni qobaa koo si waliin bareeda bar jireenyi koo naafin tolu. Yaa kan jiraachisu onneetu jaalalanii ati narraa fagaannaan galgala wa guyyaanii nattiin tolu dhugus sooradhus ani rahmaanii qobaa kootiin taabar of biraa si dabnaanii. Wow. Qobaa kootiin taabar of biraa si dhabnaanii jee
jechuun edit irratti akka ajaa'ibatti tolche. Akka kophaasaa ta'ee jiru viidiyoo irra agarsiisee jira. Sammuun baduu gartee yaadaan baduu waan ajaa'ibaatiti. Saayibban taphachuu jiran inni hin jiru jechuudha lamma. Waaw! Waaw! Akka ajaa'ibaa akka addaatti dalagamte. Dhugaa hedduu takka jechuun hangama kiyyaan daakameetiin jira. Irraa daakameetiin jira. Naaf taatee jirti. Irraa ka'ee quudheef jechuudha. Irraa daakamee jechuun wafcoo keessa seenee daakamin seen abbaa. Quudheefi naa ta'ee jirti. Loofiin sii kaa'e gama kiyyaan. Chaayinaalallee gartee deemaatii dhaqaa subscribe godhaa. Like godhaa daawwadhaa. Hogguu subscribe irra walitti himaan oollu. Dhaamsa kiyya. Hedduu takkaan isin kabaja. Hordoftoonni kiyya hundinuu kana jaalattan chaayinaala kana deemtanii jajjabeessuu hin dagatinaa. Akkaataan itti jalqabdee fi akkaataan itti dhumteewu naaf taatee jirti. Obsaa hedduu galatoomi. Waan bareedaa daleeyde. Ammallee akka gartee fuulduratti fuftu abdiin qaba. Qoy! Nashiidaa bareedduu tana dhageeffattee caluma jettee laaltaa qoy. Deemii subscribe godhiif haa. Asirratti himi achirra guutuu dhageeffadhu. Achirra guutuu dhageeffadhu. Ana dammu muraatiin sii fide yaadarra kannachaatiti. Ammoo hadaraa chaayinaala keenya kanaas like godhuu hin dagatin. San ammoo deemtee subscribe godhuu hin dagatin. Dhaamsa obbolummaati. Hamma viidiyoo biraatii walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. أحبكم في الله ربي كان سنجال الدا ماتي چاينا لخنا تون دغتين والججبيسا يانا حركه والقباي يانا انا وبلي سخي سنم زاشي جابر هم فيديو براتي ولد ديبنوتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نجيتنا ترى